إيمان مال كزيرت دام لاتيو سجيت شكرا نو مالي رجر أرجم شكرا مال تسكن نمي دبامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردفتو كنيا كم جرتن بقى جرتني كنا ولد تشاني قام مالين ديبته سجيتني مالين نودفته جيتشون كسينو لمو إن شاء الله قاوني دفنينغا يا رب يدعى وان دفين نسنتي هما يو أمانة اسم بركات يو سندر كم وان سنجدي واسن فيديو كنا دور الرتي واسن جدي تري سنة وسنة مال سنجتني namni shukriina argitan comment jalatti nu barreessa isinii jedhen ture kanaaf gaa isinoo deebisa maalin na eeydan kanammoo isinuma irratti dhiisa magaalaan tuni gaa waan adda addaatu gaa magaalaa kana keessa ce'aa jira animmoo san keessa illee bayeetuma waadaa isinii seenisan waa'ee isiniitiin isinii haasa'uu barbaade waadan nu seente maalii jechuun keessan hin oolamu waadan an isinii seene gaa waa'ee shukriinaatii fi iimaanin maal keessa jirti kan jedhu kana waadaa isinii seenee ture kanaafuu gaa inshaallah yoo rabbi jedhe gaa anis sochoomatti jira olumaa gadi hin deemu jira shukriinaas barbaada olumaa gadi magaalaa keessa deemaan jira hayya gaa isinilleen gaa du'aayin teessan anuma bira jirti gaa du'aayii teessan eeggachaatuma gaa akkasumatti olii gad deemaan ture gaa waa'ee shukriinati maalin dhuftee shukriina argitee manaamin jechuun keessanii sinoo lamu gaa'ii qish waa'ee imaan irraa hasayitin imaanin maal keessa akka jirtu imaanin maashaallah wamaan jettu bareedaa ijoolleenis dhuftee gaggaafachaa jirti dhayneetuma gaa bobboo harsaa jirra waan ta'eef gaa ishilleen wamaan jettu laakiin gaa namni jaarsii bira hin jirre kunii ni beeytanii daa'ima wajjin adda ishii baay'ee namatti dhagama waan ta'eef gaa ishilleen yaaduma keessa jirti baay'ee cinqamaa jirti ni bootti ganama galgala ishiin dhaltee mana ciistu waan taateef gaa gabbaatees dalagachuu hin dandeessu akkasumatti waan isa barbaachisuunis ni beeytanii gaa inshaallah kanammoo yoommoo abbaan mana bira hin jiraanne hedduu ulfaataadha akkasumattis kiraa manaatu jira waa hedduu jira waan ta'eef baay'ee namatti ulfaata abbaan manaa jechuun gaaddisa kabajaadha ulfina abbaa mana isaatiif hoogganaa waan ta'eef kanaafuu gaa abbaan manaa gaaddisa waan ta'eef abbaan manaa nama bira yoo jiraate dhabanillee waa takkallee qabaachuu baatanis yoo abbaan manaa nama bira jiraate rakkoon sunillee ni dagatamti kanaafuu gaa mee imaaniin gaa akkanatti yaada keessa jirti baay'ee cinqamtee ishiinis maal argeesse jettee mee waa'ee isaa kana akka maal argeessan jettee tuma nu gaggaafachaa jirti isin gabbaatee barbaaduudhaaf gaa isin olmaa ciisu jirti waan ta'eef gaa dhaltee ciisu jirti waan ta'eef gabbaatee barbaaddachuu hin dandeenye namni barbaadu jiru gaa numaa fi saahibbanuma kiyyaati kanaafuu gaa haaluma kanaan gaa shukriina dhabnee jirra amma abbaan manaa nama bira yoo jiraate dhabanillee waa takkallee qabaachuu baatanis yoo abbaan manaa nama bira jiraate rakkoon sunillee ni dagatamti kanaafuu gaa mee imaaniin gaa akkanatti yaada keessa jirti baay'ee cinqamtee isin gabbaatee barbaaduudhaaf gaa isin olmaa ciisu jirti waan ta'eef gaa dhaltee ciisu jirti waan ta'eef gabbaatee barbaaddachuu hin dandeenye namni barbaadu jiru gaa numaa fi saahibbanuma kiyyaati fura isaan argine hedduu takka namatti ulfaata dhugaatti gaanilleen akkuma isin komentii jalatti barreessitan warra taariba oofuu kara suudii warra deemu kana hunda barbaadaa jirraati uma afur isalleen argine rabbi haa deebisu jenna gara mana isaatti rabbiin inshaallah hamtuun irra hin geeyni rabbiin gara mana isaatti gara ilmaan isaatti gara haadha manaa isaatti nagaa rabbi haa deebisu jenneetu du'aa goona gama kiyyaan akkasumatti barbaadu jira takkaa gadi hin teenye eegangaaf tura isiniin jedhe akkuma waadaa isinii sanitti inshaallah hanga isa argadhee gara manatti deebisne yoo nagaan jiraate inshaallah hamtu rabbiin irra hin geessini akkasumatti barbaannee hanga mana deemnutti anis manatti hin deebi'u numan barbaada gadi hin taa'u kanaafuu shukriinan waa'een shukriina baay'ee nutti ulfaateera ilmoon dhalattee homaa hin taatu ta dhalattee ni guddatti inshaallah kanaafuu hiree ifiitiin guddatti ishiin
inni immoo akkasii inni dhabamee hafuun kunillee hedduu nu yaachisaa jira waan ta'eef akkasii gaa shukuriinaan akkasitti waa'een shukuriina baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf gaa barbaaduma jirra manatti hin deebine anis oduma deemu gaa miilli kopheen irra cicciteerti isinin jedha. Maaliif gaa saahibummaan tuni yani hedduu jabduudha namni saahibummaa qofa osoo hin taane obbolummaan islaamummaa obbolummaa walitti qabna oromummaa walitti qabna. Shukuriina akkasitti gaa yoo rabbi jedhe hanga arginutti manatti hin deebinu inshaallah. Waan shukuriina hedduu nu yaachisaa jira waan ta'eef amma homaa iyyachaa jirra. Isinillee gaa isinitti himuu waan nu barbaachiseef maal argeessin jettanii koomentii jalatti barreessaa jirtan waan ta'eef sanuuf gaa laqas nama kaffallee akka barbaadan gochaa jirra. Asirraa magaalarraa gara magaalaatti mana hidhaa keessa hospitaala fi ammallee bakka dalagaa shariikaa gurguddaa fa'aa keessa bakka akkasii fa'aa yoo ka dalagu ta'ellee deemee namni akka barbaadu goonee akkasii barbaachisu jirra waan ta'eef ishiin gabbaatee barbaadu gaa akkuma isiniin jedhe ishiin oolmaa jirti waan taateef saniifuu inshaallah shukuriina rabbiin gara mana isatti haa deebisu jedha du'aa godha. Isillee rabbi haa jajjabeessu jedhaati ilmoota dhalattillee rabbi haa guddisu jedhaati akkasitti du'aa inoo godha. Sanuuf gaa waa'ee koomentii keessaniitii jechaan deebisaa san isin deebisuu dhufe homaa waa'een shukuriina homaa hedduu waa takka hin agarre homaa formu illee hin agarre akkuma isiniin jedhetti gaa asii mush sanaa qofa magaalaa guddoo keessa qofa osoo hin taanellee hanga nama itti goonee hunda magaalaalee xixiqqoo warra waan akka radaa warra akka ta'iz eeb kanneen hunda akkasii barbaachisuus jirra. Akkasitti hordoftoota keenya egaa inshaallah yoo rabbi jedhe egaa gammachuu walitti deebina jedhee yaada. Isinillee du'aa inoo godha. Gammachuudhaan shukuriin illee arginee imaan illee akkasitti abbaa mana ishii argattee gammaddee gammachuudhaan rabbi ol nu agarsiisu isiniin jedha. Saniif egaa hordoftoota keenya isinitti illee dheeressee heddullee haasa'uu barbaanne ture egaa koomentii keessantu na fide waa'ee shukuriinaa fi imaanee maal keessa jirtaniitiin barreessaa jirtan waan ta'eef mas yoo rabbi jedhe viidiyoo itti aanu irratti inshaallah argadnee shukuriin illee bakka inni jirus mungkin arginee walitti deebi'uu mala homa inni ta'eenuu hundaanuu viidiyoo itti aanu irratti yoo rabbi jedhe inshaallah akkasii walitti dachaanaa yoo rabbi jedhe inshaallah viidiyoo biraatii walitti deebina hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa turaa isin jedha.